asham dubbiin akkuma na biraa jabaatte kanatti isin biraa is jabaatte moo anuma qofa biraa jabaatte sa ajaa'iba bar amma gara sagantaa kiyyaatiin seenaa irra deebuudhaan assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu warri gartee salaamtaa tanan jenne yooyya yaa ilmaan ayya isiniin jenne harka fuune arra akkuma beekamu obboleeyyan keenya kan amantii kiristaanaa hordoftan taayyee dandaya hoogganaa kiyya jaba akkaan jaaladhuu fi kabaju isaan hangafee baga ayyaana isin gahee jenna so baga ayyaana geessan gaabo ayyaana gaarii isiniin jenne isin hawwina arra ummata kiyya qabuqee gargaarsa isaanii sigale joolleen teenya kabajamtoonni warri Facebook kanarra dhageetti qabanii fi TikTok irra dhageetti qabanilleen gargaarsa isin gaafachuu yaa'an namni wanni wal qabaachuun barbaachisuuf tana namni wanni wal qabaachuun barbaachisuuf kasagalee qabu yoo maallaqa hin qabaanne sagalee namaa ta'e sagalee taamte san share god yoo sagalee ta'uu hin dandeenye yoo maallaqa qabaatte maallaqa kenn yoo yaada qabaatte yaada gaarii kennadhu ummata keenya gargaaruuf deemu kana cinaa dhaabbadha gargaarsi kun eeysa keessa hordofa gargaarsi kun kallattii nagaya akan qisaasamne waan ummata fayyaduun akka gayamu hordofa community eeysa jirtan community Harargee jette Afooshaa Harargee jette gosummaan ta'u wal qooddu takka eeysa jirta arra gartee warri sigatu jiru ala jeesi ajjeesaan jiru noole jeesi ajjeesaan jiru anniyya jeesi ajjeesaan jiru oromo jeeti ummata Harargee buqqisaa jira jechuudha tanaaf tokkummaa kee jabeessi tokkummaan kee sibiila tokkummaan kee hadiida ta'u qaba wanni nuti siin jennuuf tanaafi jechuudha sigale sheekotiin manzaraa eeysa jirta warri subhaanallaa jee ummata kanarraa gartee sabbata hiikuu ture warri gartee Aishaan akkana mitirkishoon akkana jettanii gartee dahaba morma ummata keenya duwwisaa ture warra jaartii dahabatti ufifnee muhaadaratti ergine dahaba malee qullaanu galchaa ture dahaba boochiftanii sigalee hadiisa kanaaf historii arabaa tanatti guuttanii sigalee beera gartee duwwisaa turtan sun sheekotiin manzara arra eeysa jirta yeroo warri ati gurra duwwiftu sun arra gurra baarumni qawweedhaa diinaa gurra duuchu jiru sigale beekadhaa uummanni keenya wanni hubachuu qabdan wanni takkatan jala murtanii beekuu qabdan amaara isin jettan caalaa namni nu jibbu soomaleedhaa beekadha soomaleen osoo dandayamte oromoo tana guutuu mooyyee takkan nayxeeti maashinatti bante juuza godhattee dhuydii beek namni haga jara kanaa oromoo jibbu dhugaan siiman sigale walirra diddibuun as ichi jechuun hin ta'u jechuudha sigale gaduma qabnee rakkoo ummata keenya yoo ummata keenyaaf sagalee taana jenne gaqqabnee rakkoo ummata keenyaa dubbachuudha jechuudha sigale gaqqabnee dubbachuudha muslimaa maarreedhaa miitirkishu soomaleen gartee waan ati hariiroo ati gartee hayyoonni keenya yoo kana jenne maarree bada yoo kana soomalee fi sareen tokko sigale sheeziisu waalaikum salaam baga nagaan dhufte soomalee fi sareen tokko saree yoo ka gaarii dhooyte qofa si kabachi dhugaan siiman namni soomaleen oromorra jibbitu hin jiru maaliif akka isin jibbitu naan galuan sanuu ilmaan kuushii jenna san gubbaan ilmaan muslimaati waliin jenna namni qixa soomaleen amma amaaraatu oromoo jibba nafxanyaa oromoo jibba adeero qabsoo takka hogii qabsaawan jecha kana yeroo hundurumaan sii deebe waan takka diina gootaaf saniif hayyoonni keenya nafxanyaa diina nu godhi malee nafxanyaan oromoo fi nafxanyaan waluma qixa wal gatuu turan Hayila Sillaaseen qabate Hayila Sillaasee hojii taatee oromoo dha'uu turte soomalee gaafa Dargiin qabate eegalolli soomalee hojii godhamee xumuramee booda Dargii hojii taatee oromoo buqqisuu turte Tigreen numaatu mootummaa isaaniitti dhiisiga Tigreen mootummaa isaaniitti yeroo hunda isaanii fi warri nu keessa jiru adareen takka yeroo hunda gartee bakka oromoon namni oromoo dha'u obboleessa isaaniiti namni oromoo ajjeesu rabbii isaaniiti sigale namni amaara caalaa nu fixu jiru soomaleedha jechuudha bahara arra kadhannu kana guutuun ka oromooti ni beeyti dachii teenyaaf nu jibbiti amantii teenya laaltee nu kabajaan jirtu qabeenya keenyaaf nu jibbiti jechuudha arra gartee ummanni keenya buqqa'eeti akka tawwallaale
mancaa gartee ummata keenya irratti haraam godhanii irraa guuranii sigale waraana gosa addaatti naqanii ummata keenya irra deemu jiranii jechuudha. So ummata kana gartee dhugaa walitti himnee gargaarsa ummata kana communitiin Oromoota biyya alaa jirtan. Sheekotiin manzaraata biyya alaa jirtan. Ta guyyaa dheeraa jummarratti asii sheeyxaantichaa du'aa godhaa ooltan. Sigale. Gartee afooshaaleen adda addaa tan gosummaan Harargee diidanii sigale. Wallaalaa fi wallaaltuun Harargee diide afooshaa ganda abalu, afooshaa ganda biitirkishoo, afooshaaleen sun hundi arra gartee akka Harargummatti akka Oromummaa dhawamaa jirta malee namni gartee kun ganda alaati jee sibira kutu jiru. Kun gosa alaati jee namni si qusachaa jiru. Kun gosa nooleeti jee namni si qusachaa jiru. Kun gosa jaarsooti jee namni si qusachaa jiru. Kun gosa anniyyaati jee namni si qusachaa jiru jechuudha. Diinni walii qabeessi ta'u jira jechuudha. Ati asii ganda wal qooddaa jechuudha. Asii balbala wal qooddaa jechuudha. Kijibdoonni gartee maarree qabeenya qabu miitirkishoo qabeenya qabu jettu faarsee bulaa kana si jaareeti akka Oromoon naannoo biroollee sin gargaarre hayyoota naannoo biroollee ijoollee teenya tana ta afaan dhedheerattu tana miidiyaa irraa arrabsiisiisaa oolaa sigale arrabsiisiisaa oolaa Harargee duraan diinan qabne diinatti bitanii jechuudha. Dhugaan si hima Harargee bineensaa jaalata. Sabaa sablammii guutuu Harargeen ummata ziqee qulqulluu ji'ee jaalataa jechuudha. Arra gartee hayyoota naannoo biroo tuqanii maarri naannoo biroo tuqaniiti gartee baalagee miidiyaa irratti ol yaasanii gartee warri ati maarree keenya jettee jala oriitu kun sigalee ijoollee gartee namarra jaaree faarsee bulaa mataa isaanii jaarratee afaan dhedheerisanii ummata guutuu arrabsanii sigalee ummata guutuu diinnu godhanii jiranii jechuudha. Ummanni keenyalleen afaan baalagee ilaaltanii Oromoonni kutaa biroo wallaahi billaahi arra Harargee qofaa mita buqqa'u jirtu. Booranaa buqqa'u jira. Sigale. Baalee buqqa'u jira. Gujii buqqa'u jira. Wallootu dhiigaa jira. Oromummaan dhiigaa jirra. Sigale. Oromummaan dhiigaa jirra malee durriyyee gartee ganda maqaa dhawattee ana goota abaluu ana miitirkishoo abaluu jettee asii hayyoota keenya xiqqeessitu. Marroo dirribaa xiqqeessitu. Taayyee dandaa xiqqeessitu. Jaawar Mahammad xiqqeessitu. Daawwit Ibsaa xiqqeessitu. Durriyyee tana laaltanii gartee tun gartee Harargee miti ifuu bakka buutu. Waan ififuu jiruun paaswordii gaafateetu maqaa Harargeetiin giiftii harkadhaa. Maqaa Harargeetiin warra gartee abbootii qabeenyaa kanarraa waa harkadhaa jettee wal jaartee deemu jirtu malee. Tun diina Harargeeti malee Harargeellee miti jechuudha. Tana laaltanii warri kiisha keessan harka keessan kiisha keessa qabachaa jirtanis harka keessan hiikkadhaa. Warri gargaarsa kana hoogganaa jirtanii gargaarsa kana oofaa jirtanii gargaarsa kana gartee amaleen gadda yaadataan ergeeti gartee ruuzaa fi wanti seelana geessaniif jechuudha. Fannoon irraa guysitee fudhatte waan san. Maaliif humna firraa dhoorkaniin hin qabanii jechuudha. Gargaarsi kun waboo ichi jirtu mari'atamee haalatti gartee uummanni sun uummata roorroo dhoorkachuu danda'u. Uummata qawween isaanii haarayaatii miti buleessu. Gargaarsi kun gargaarsa ruuza bitoozoon hin taane gargaarsa seelana bitee boruu gartee hay arra gartee bakka isaan buqqisanii fidan kanatti yoo nyaatatti bitte bakka irraa buqqaan san qabatteeti ammaas bakka tanaaf qophooyti jechuudha. Ammaas dura ol buqqaaniiti ichitti ruuzatti bitta. Bakka irraa buqqaan san uummanni keenya deeffachuun dirqamaa jechuudha. Gaafiin teenya ilaa jijjigaa gadi ta'uu qabdi jechuudha. Namni nu leelu nuti maaliif nama illa? Namni nu laalatu nuti maaliif nama laalanna? Hay nuti tiitii keessan gallu. Nuti namaa miti. Nu harkaan qabnu. Aktiivistoonni isaanii bar osoo hin qusatin dubbachaa jiranii. Nuti namaa gadi kan if qusachaa oolluuf. Warra siyaasaa teenyaa bada maarree teenya wanni feete haa baddu. Uummata jirurra siyaasaa dalaytaami. Biyya jirtu hooggantaani. Biyya buqqisanii fixan. Harar jala fidan Harargee oofanii. Muyyaalee fudhatan. Baalee fudhatan. Maal bulchuu deemna? Mee maal hoogganuu deemna mee? Kana namichi qindeesseeti gartee sheeyxaantichi akka gaariitti akka Oromoon buqqaatu, akka Oromoon tuffatamtu, akka Oromoon xiqqaatu godhee jennee informeeshina keessoo osoo lolli kun hin eegalin hin barreessuu ture, isin himuu ture. Namni na dhagee hin jiru, namni gurra naa kenne hin jiru. Cufti gartee faarsee bulaa ta'eeti, faarsee bulaan gandan nu galeeti, saba biroollee nu diina godhe.
Faarsee bulaan ganda lammii birollee diina nutti godhe akka bardura Harargeen tuqamtee Amaaraa sagalee ta'a barbu. Walaayitaa kan baataa sagalee ta'a barbu. Arraba Oromootuma kutaa birootu sagalee ta'a jennee kadhachuu jirra bara waa kennaa dhiisi. Kana hunda maaltu godhe faarsee bulaa arraba dheeratu kana agartee maarreen jaarratee uummata arrabsiisu kana godhee jechuudha. Uummanni keenya kun gartee bakka nam tokkollee hin bu'u. Harargee cabse Arsiin numa cabsa. Arsii cabse Wallaggaas, Walloos, Gujiis, Booranaas numa cabsa. Harargeen kophaan cabtu yoo Harargeen cabte isin hundaa caba. Shawaa caba. Sigale. Ifijii na dhugi jejan dadaan. Arra dhiiga uummata boordararra jiruuni Shawaa keessa ciiftee farshoo ta'e nagaan dhugu jirta jechuudha. Arra dhiiga cinaasan gannaqamu jiruuni Adaamaa keessa ciiftee dhuufuu yaasu jirta jechuudha. Siree teetiin rabbaate. Sigale. Arra dhiiga gartee muyyaale gannaqamu jiruuni sigale. Ati gartee Hawaasaa fi Bishooftuu keessa bashannanu jirta jechuudha. Gatii Baalee kafalamu jirtu. Arra riiraa maal keessa jirti? Uummanni riiraa maal keessa jira? Uummanni dungoo ta'ee akka dungootti boba'ee gartee ifa arraati ittiin bashannantu kana. Ifa ilma abbaa gadaatu gartee biyyattiin bulcha jettee ifi kijibu jirtu kana. Ifa Finfinneen toltee calaqqee gartee sheeyxaantichi si sossobu jiru kana. Bar warra riiraasanii, bar warra cinaasan kana, bar warra muyyaalee kana kagartee dhiigasaa kafalee gatiisaa kafalee lubbuu gartee jijjiirraan qabne kafalee sigale. Arraati kachi Finfinnee keessa shaashaa jettu gartee warra Finfinnee keessaa si cabse hunda sirraa cabse warra kana bar sigale. Warri kuyyochii cabe sigale. Warri kuyyochii cabe si hanqattiseeta. Akkuma buqqaatiin Finfinneerraa Minilik buqqaase Oromiyaa guutuu wal geesse capha warra daangaa kana Oromiyaa guutuu wal ga'u ta'a jechuudha cabne. Yoo arra kaateef dhaqqabuu baatte, yoo arra kaateef baraaruu baatte, yoo if sossobuu tana dhiisuu baatte. Ilma keenyaatu aangorra jira, mootummaa keenyaan bulu jira, mootummaa adeero, mootummaa keewwanni jaamu addunyaarra hin jiru. Sirna PP biyya bulchuu jira. Sirni PP yoo fedhe si gargaara, yoo siyaasaa isaatiif faayidaa taate si gargaara, yoo siyaasaa isaa miite si gargaaru. Tana gurra keetitti PP dha kan biyya geggeessu jiru. PP dha kan biyya hoogganu jiru. PP tana keessa Amaaraa jira, Soomalee jira, Kambaataa jira, Walaayitaa sabaa sablammii guutuu jira. Oromoonis hirmaannaa biyya takka waan walitti qabnuuf hirmaannaa fudhatte. Qaallichi afaan Oromoo dubbatu muummicha ministeeraa ta'eedhaaf ilmi Oromoo biyya bulchaa jira jechuun hin danda'amtu. Ilmi Oromoo kanatti jettu Khadrooyinii bitee si fixu jiru. Ilmi Oromoo kanatti jettu abbaa gadaa rashansiise. Ilmi Oromoo kanatti jettu Oromoo buqqise. Ilmi Oromoo kanatti jettu Oromoo godaansisee sigalee halkanii guyyaa tuullaa midhaan isaan tuulan jalaa gubsiise. Ilmi Oromoo kanatti irra jettu. Maaliif siyaasa isaatiif barbaachisaa jechuudha. Oromoon miskiinumte gaafiin gaafattu waa'ee garaa yaaddi. Oromoo yoo nagaa dhabde waa'ee nagaa yaaddi malee waa'ee Finfinnee yaaddu. Waa'ee afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u yaaddu. Waa'ee gartee Oromiyaa irratti abbaa ta'uu yaaddu. Waa'ee daangaan kiyyaa saraaramuu yaaddu. Sigal. Waa'ee nagaa naabuusii qofa nakadhatti soo paartii isaatiif kanaa isa barbaachisaa jechuudha. Sigal. Tanaaf waan paartiin isaa barbaaddu godhu jiraa jechuudha. Sigal. Saniifu ilma Oromoo biyya bulchuu jira, maarree Oromoo biyya bulchuu jira, miitirkisha Oromoo biyya bulchuu jira waan juutan gubii gatii jechuudha. Uummanni keenya diyaaspooraan biyya alaa jirtu soo gargaarsa kana afooshaa ozoon hin jenne, masgiida ozoon hin jenne, sheekotii manzaraa ozoon hin jenne, sigalee xiqqaa guddaa manguddoo biyyaa ozoon hin jenne, dubraa dubartii ozoon hin jenne gargaarsa kana baatanii bira dhaabbattanii kallattii inni deemutti oofu. Uummanni keenya kana keessa jira jechuudha. Uummanni keenya kana keessa jira jechuudha. Warri gartee mootummaa kanarra faarsitan wallaahi abaarsa kee boohaa haadha teenyaa sanirraa abaarsa uummata kanarraa hunaftanii jechuudha. Namni jiidha qabdan, namni dhiiga namummaa qabdan rabbii keessan sodaadha. Mootummaa kana godhu kan uummata kana godhu jiru kana uummata irratti hin faarsinaa yoo rabbi sodaattan. Yoo rabbi sodaattan hin sobne wallaahi. Thank you. Dhugaafii. Ani waan laal information lafarra jiru malee kijiba kanumatti naaso.
sani baay'ee isin jaalata sheekaa butaati baay'ee isin kabaja sagantaatti aantu nanga wali jechaanu ummata keenyaaf deeggarsa godha warri deeggarsa kana guurtanis ummata keenya gartee waan barbaachisaa godhaa fi waan gartee ummata humneessa ummata hidhachiisa oromoon gartee qophaa'uu qabdi warri gartee jiddugala jirtanis daangaa waan dhiiga gartee cinaasanii gannaqamuuni farshoo finfinnee keessaa dhugu jirta mataa keetitti himi dhiiga baalee gannaqamuuni adaamaa keessaa farshoo dhugu jirta lubbuu teetitti himi dhiiga gartee wallagga daangarra gannaqamu jiruuni sigale goliisoo sigale ichi gannaqamu jiruuni gartee bishooftuu keessa teessee farshoo dhugdaa itti himi baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabanya nagannaa jiradha